Iju. Fayya nagara bitin ijoollee guddifachuu wallaalee. Isinitti immoo taarikii tokko waan ta'e. Arargee anumti mataa kooti jechuudha. Liqimsi waa tokko hin ta'u. Gaafa sana rakkatee abdiilleen illee nama taate uummata keenya nu jalaa buqqiftee ariitee jennaani ka'ee naannoo biraa masjida naannoo biraa dhaqeeni hawaasatu akkana akkana na jalaa ta'e jennaani gaa yeroo kaan na haya'u beeytanii na jalaa ta'ee jedheen uffatas waan qaban urraadiyaan gaafan akkanasiin jedhu kana nama 40tu magaazinii tokko keessatti deessee ciifti haati dhiira waan deenyi nama qabu nama godhu dhiira ilmoo argattee fi haadha manaa ciniinfatte beeka. Dubartii 40tu gojjo tokko keessatti godhuu keessatti tokko keessatti deessee ciifti. Saraf naree ana Jamaal Aliyyiitii namoonni wal bira jijjiirraa gaa Sufyaanii asiifachi kaanee fiine ati gara keetiin fiigi fiine jennaanii naannoon gaafa sana hatta warra du'aataa da'waa keessatti wal beenuuf sheekotii keenya ijoollee wal gargaarree kanaan dura yeroo karaa gubbaa olii kana waa ta'e dafnee itti birmannu kana maal ijoollee waa'ee keenya akkam calluma jettan jennaanii asii qoshee naannoo Finfinnee keessatti namni tokko 150 duunaanii hundinuu labsa kenne bar hundinuu goofandimiin kan teelee baname nama 150 ankoommoo nama miliyoonii 1,500 buqqa'e. Nama 150tu qoshee naannoo qosheetii buqqa'etu nama miliyoona 1,500 caala ka sadarkaa dabar kabajaati walii dhabduu kana bar ani bakka waan jaalladhee maraadhe seete iju fayya nagara bitin ijoollee guddifachuu wallaalee bar ijoollee guddifata moojii na abdatee naan kaniine bar rabbiin ijoollee of abdatee naa kaniine naaf guddisaa nan beekaan bakka ati hin jiraannetti bakka abbaan hin jiraannetti ilmaan meeqa guddataa jira rakkoo maalii qaba garuu seenaa waan sirraa hambisuu qabaachuu qaba jennaan dhaqnee naannoo biraa keessatti abboo hawaasa nurraa buqqa'e hin beela'ani namni qabeenya ofirraa buqqa'e rakkoo keessa jira maaloo jedheetanii masjidatti ol kayyaasa'e masjidaa baluuti isiniin hin jedhu magaalaa Finfinneeti gaaf tokko munanaasaa yoo lubbuun jiraadhe jennaan meeqa walitti naa buusan gaariidha joolle birrii 2,500 birrii Itoophiyaa 2,500 walitti naa buufnaananii birrii kana hundanuu buuftanii masjida kana beela ijoollee keenya warra bahaatiif masjida kana maallaqa kana nuu buuse galatoomaa ulfaadhaa jedheetan wallahi alazim ija beekuun maal beekanuun maal haqatanii ija beekanuun wal dhiqanii yeroo jedhu bakki dura naa mirgaa'u eessa jimmattan fuudhee silkii bilbilee afran qalloo kanatti jirti waan isiin qophaa ammoo baattuu miti naannoon biraa birrii 2,500 natti kenne eessana keessoo jedheetanii imaama biyyaatti dawwaladha sa'aatii nan jedhe kuni sa'aatii 10 akka lakkoofsa naannoo keenyaatti yeroo asriin salaatamu jechuudha wallahi gabbayeen achumaan birri isaas hin fuune birrii jaraas birrii 2,500 jaraas hin fuune maal jedhee hin fuudhare akkam jedhee hin fuudha kennaniiru jedhee hin fuudhamu tuffiifi miti bal qabanii hin beekaa hammam tokko akka namni biraa sii dhiiguun sitti maa jira malee maaliif sin beekanu gaafa si beekan sii fadhiiganu amma si beekanutti atuu jiraadhu kan nama hin jiraanne maaliif jiraachisuma gaafa nuu jiraanne nu haa jiraachisan gaafa nuu jiraachuu jalqabne jiraachuun nuu galee gaafa sana namni nis nu bira dhaabata nama hin jirre bira du'aa bira maaltu dhaabata jennaanii warri Jimmaa magriba irratti nu eeggadhu naan hin jedhanu seetanii maannaa qabatanii dhufuu jedheetanii gaa ulfaadhaa galatoomaa abbootii koo qabaan hortee gaarii ummata arjaa ummata rahmataa ummata roorroo walii roorriftu ummata cinqii walii cinqitu qaba alhamdulillahi rabbitu naa kenne kan yeroo magribii an salaatee ga'u nan bilbilee isa geessaniitu jedhe birrii miliyoona 3 walitti qasii qabne naan jedhan birrii miliyoona 3 birrii 2,500 fi isiin kan keetii isiin sii dhiigdu isiin roorroon kee roorrifamtu birrii miliyoona 3 sa'a 10 hamma sa'aatii meeqa jidduu jira sa'aatii 2 yoo xinnaate yoo guddate sa'a 2 daqiiqaa wayitii bara sa'a kana keessa magaalaa Jimmaati birrii miliyoona 3 walitti nu qabanii kam jettaga jireenyi nu hadha jiraataa jirru suni kuni jireenya kaleessa karoorfame yoo hin ta'ini beeki bor akka taanu hin qabnu jireenyi nu bor jiraachuu deemnu jireenya hadha karoorfanne ta'uu qabna hadha akkamitti jirta jechaan akkamitti jirta silaahuu irra caalaan warra nu fakkaatee afaan keenya haasa'u nu keessa taa'e waa jedhutu baay'ataa beekaa dubbii kana immoo gaafa qeerroon sochii jalqabee waggaa 5 darbe dubbadheen tureyaan
xiqqoo sillee haa taatu malee maaliif jennaan gara fuulduraatti kana nu qopheeffama wallagga keessa taa'ameeti jimmaa arrabsama jimma keessa taa'amee arsiin arrabsama arsii keessa taa'ameeti wal argeen arrabsama argee keessa taa'amee walloo arrabsama akkanatti akka namni wal dhabu gochuun hinuma milkoofte jarri waan itti karoorfatte kana karaa keetiin karoorfatte boo karaa dadhabaatiin sareen ibidda qaqqaammatti jette Oromoon ijool kufne akkatti kufiidhaanis kufne yoo siyaasaadhaanis kufne yoo maaliifis immoo kaane yoo bakka feene immoo jabaataane imbuuna bar taayitaanis hin godaana humnis hin godaana taayitaan hin godaana duniyaan hin godaana wantundi mukti guddate abadan muramu malee nafu tufu badhu arra booda kabajaa isin walii dhabdan dhaga'u koreeyaatti dhabdu maannaa godha ma fakkeenyaaf koree dhabdan dhengade ijoolleen tattaabdee obsaabdii isaa maaloo wal waamanii koree dhabu maaluma akkamatti arraba kana walirraa dhowwii dheedhanii yoo abbaan ofiin kabajin bar boodii si bar kolee sana sababa godhatee dhufe si diiga malee abadan si ijaaru bar kanaafi kabajaa amma dandeetti ofii keetii yoo illee kabajaa dhabdee kabajaa gandaa kabajaa biyyoomaa kabajaa maqaa kiyyaa kabajaa maqaa keetii utuu kabajaa maqaa abbaa keetii sana utuu ofirratti eegdee ilaa fedhu badhaadhina ta'e fedhu badhaadhina isa meeqaffaas ta'e fedhu abaa'uu isii shanee ta'e isa shanee gaara keessa lolaa jiru abaa'uu isa biyyi beekummoo isa immoo gaara keessa bakka adda addaatti biyya alaa jiru ta'e fedhu immoo jaarmiyaa nuti hin beekne mallaa amaaraa dirijjitii ta'e maal isin immoo izeemaa ta'e mirga keeti maaliifan sii lakkaa'an izeemaa ta'e maaluu ta'e waan karaa kaabaatti lakkaa'amu kana hunda isaa ta'e garuu ana biratti ati namooma keetu ana hangafa kiiloon namaa sadarkaa kanatti lafa gahee daka gahee gadi bu'uun fafaa bar namni nama hawwaa jedhe barra akka tirafee buluun qabu bar hin qaanfataa bar namni namummaa qabu qaanfattuu qabaa bar ijoollee namni kabajaa namaa qabu ofiif kabajama bor maal jetteeti gaalaa innoo dubbiin kun hin dabarfata alaa inni siin jedhaa jiru yaa kan naannoo tokko maqaa qabattee maqaa waa tokko ta'e yaa kan naannoo tokko maqaa qabattee siikoo mandoo yookaanis immoo afran qalloo yookaan leeqaa yookaan immoo naannoo jimmaa shanan gibee jettee yookaaniif immoo maca yookaaniif immoo tuulam yookaan gujii yookaan boorana jettee yeroo tuqxe dubbiin kun qilleensi akka kanatti nafuu hin jijjiiramaa bar seegaleera rabbi kanatti nama jiraan hambisu yoo nu jijjiirama immoo gaafa ati na jalaa tuqxe gaafa ati iyyuu arsii amba biraa goote yookaan arsiin immoo jimmaan amba biraa godhe na jalaa tuqe jechuudha. Ormi immoo maaliif hojjete jettee yaaddaan. Abbaa keetiif kabajaa dhabdeefansiin jedhaa jira immoo beekadhu. Namni abbaa ofiitiif kabajaa qabu. Namni gosa ofiitiif kabajaa qabu. Namni safuu namoomaa qabu. Namni amantii qabu. Namni birmadooma qabu. Namni haadharraa dhalatee qabu. Abadan hayyuu dhiisi. Hayyuu beekaa biyyaa, uummata biyyaa, gaaddisa biyyaa, shamsiyaa yookaan xilaa dhabar. Jara xilaan jalaa dhaamsitaa, xilaana jalaa dhaamsitaa. Inni hojiin keenya bor nu yakkisiisee fuula rabbii nu dhaabu hanqannaan amma tarkaanfattee lafi abbaa kootii lafa keessatti gadi dadhabuu jechuun kufiitiin kana achiin hafu. Kana hundaa waliin nu ga'e maalinni utuu waa hin baratin, utuu waa hin qara'in, utuu rabbiin sodaa hin baratin biyya keessaa yaa'uu keenya nu agarsiisa. Hundaan jedhaan jiru immoo jirti birmaduun jirti namoomni jirti kan lafee qabdu jirti kan lafa qabdu jirti kan boriif yaaddu jirti kan haadhummaa ofiitiif yaadaa jirtu yeroo ammaa kana keessa jirti kan dhiira akka dhiiraatti beektu jirti kan maalummaa akka seenaan ta'e beektu jirti hireetu mudee rakkisee biyyaa baase malee ijoolleen hin dhabamte jedhaan jiru rakkoon akkam mallee bakka mallee nama dhaabu bakka mallee nama teessisaaf iyyee baate atis immoo isaaf baate yaa nama waa jettee ana abbaa waa jedhee kanas hin beeku online inuma deema wantichi ammallee asuma jirraa jechuun maargeetu mancalluba jedha malee bakka jirru kana yeroo argee garuu abdiin kutanne malee anatu nama abdii kutatu malee waan abdii nama kutachiisu yeroo abbaan kan koonaa jecha du'u ani immoo isaa waa jechuun kana achi fafti kana achi hin hafne jechuudha ijoollee akkamitti bobbaa kan akkamitti gammannaa biyya ambaa jiraanneetuma nyaannee dhugneetuma hadha oollee bulleetuma waa waliin onlaayinii baanee asirratti waa jechuudha hiree arganneetuma waliin waa jechuun akkamitti nu gammachiise nu bara ammallee uummata quphatee lafa bu'ee lafa ga'ee miti bara lafa hin jirru bara uummata silaa bari hin baatu biyya keessaa utuu biyyi keenya nagaa ta'ee rakkoon tokkollee dhabamee jedhee bara ambatu biyya kee dhufee si'atuu daawwannaadhaaf qophoofta malee biyyaan bareechee bara diinqaa abbaa barbaade reechee bara abbaan barbaade isaanis hin dhiqsiifattu bara silaa kabajaadhaan biyya kee keessatti guddatte
biyya kee keessatti jiraatta biyya kee keessatti dagaagda waan akkuma godaansi waan nu fayyade cimaa isaa qaba maal inni guddinni biyya ambaa biyyi keenya ammallee guddina biyya ambaatiin sadarkaa kanaan hin jirra sadarkaa kanaan hin jiru jechuuma adda addaatiin tokko lammaffaa immoo namoonni rabbiin hidaayaa kenneefi qajeelumina kenneefi barnootatti warri cichee warri biyya Awurooppaa Ameerikaa jiran kun barnootatti cichee baratee amantii isaas kabajaa namoomaas takkaa takkitti warra biyya faranjii waliin waa jedhu dhageessaniitti usin warra biyya keessaatii fi warra biyya faranjii dhageessaniitu jiru bar warri biyya faranjii hayyoota qofa waa waliin jedha yoo jedhe maaliif jennaan siyaasaa irratti wal dhabeen hin jira isumaayyuu moo wajjin jiraataati bakka siyaasaa sanatti waliin waa jedhu malee warra biyya wanti nuur ijoolluma biyya Arabaatii fi biyyootuma Afrikaa isumaayyuu warri Afrikaa yoo irra caalaan ijoolleen South Afrikaa hojii hojjetattiin qaqqabdu warri nuur dadhabne warra naannoo keessaati kunumti maal jennu sin qabsiisu maal jedhee kanaan asin jiraa sin jechisiisu maaluma jetteeti obboleettii koo yaa isii namaa waa jettu yaa kan ilmoon bor kabajaadhaaf haadhummaadhaaf si eeggatu yoo hin qabaanneef yaa kan abbaan immoo ilmummaadhaaf suma kana qabu suma kana ilmummaadha lakkaatu akkuma sana immoo yeroo ati maqaan kan kee badu maqaan raayyaa abbaa macaa wajjiniin bada ati ana jibbi yoo barbaadde na xireeffadhu yoo barbaadde na ajeeffadhu yoo barbaadde garuu yeroo kabajaan kan kee dhabamu raayyaa abbaa macaa wajjiniin jira akkatti keessaa ba'uun qabu si ofirraa dhiquu hin danda'u ka si ofirraa dhiquu hin danda'u wanni itti deeggaraa jirtu anaaf lammaffaan maaliif abbaa feete deeggari jinniis deeggari yoo barbaadde isa allayyaa bu'uu deeggari isa ol ba'uu deeggari yoo barbaadde moojii keetiin garuu ati anaa tokkoffaan wanni ati deeggaraa jirtu anaaf lammaffaan takkaata kittii hangafaa jiru quxisuuni karran dhaaluudha raayyaa abbaa macaa biratti anaa fi kabajaan kee kabajaa kooti salphinni kee salphina kooti. Eega achi bahee akka waan qanani'ee garee filatanii garee siyaasaa inni tokko badhaadhina haa ta'u kamaa ture dhibee anaam namaa bara inni tokko jennaan inni tokko immoo dhaabaa maaloo deeggara adda bilisummaa Oromoo deeggara inni tokko dhaaba jinnii deeggara ilaa asitti wanni isinii galuu qabu badhaadhina waggaa 4 dhufe tura anatu hangafa badhaadhinii booddee kooti. Si isa waggaa 4 kana badhaadhina ta'e irraa situnaa hangafa badhaadhinni achi booddeedha achi booddee adda bilisummaa Oromoo waggaa 30 dabre dhageenyarra anatu hangafa inni yoo achi booddee lammaffaadha kanaa jecha Oromoon akka jettee mammaayitu ijoolle hangafa doofe quxisuu karra dhaalaa an maal ta'e jennaanii waanan deeggaruuf waanan hin deeggarratti moggaaftee dabarfattee abbaa koo isa boolloo jiruu isa itti jedhu tuqxamaal atoo kabajamtuudha atoo rakkina biyyaa si baase atoo waan baateef qabda atoo rakkoo biyyaa si dhiibee si baase qabda atoo manni abbaa keetii mana hambaarraa xiqqaatee yookaan citaa ciccitaa ta'e jennaanoo baate isa sanatti jijjiiruudha atoo borii kan kee tolfachuudhaaf baate inni akkamitti lagni amma fakkeenyaaf yeroo adda kana keessaa ati Harargeedha jettee ati waamaa jirtu awwaamaa jiru kuni yoomiin moggaafamuunsa seenaa beektaa yoo Ilubaaboor ta'uun amma biraasi godhe yookaan Wallagga ta'uun amma biraasi godhe yoomi moggaafamuunsa yoomi asii kuni asi Wallaggaa kan kooti kuni achi immoo Shawaadha kooti miti yoomi as jalqabde siin godhe isumaayyuu immoo sadarkaa arrabsuutiin yookaan immoo sadarkaa of arrabsuutiin atammaa namni waa arrabsu of arrabsee bara inni eenyuun arrabsee haa ta'u inni shareera jedhee si arrabse inni badhaadhina jedhee si arrabse of inni arrabsaa jiru bara maaliif jennaan namni bira waan nuun jedhaan jiru addunyaa kana keessatti ilaa gareen deeggaruun deeggariin garee ati deeggarteen deeggaru garuu aanan dhabinaan qabeenya keeti maaliin na dhabdamaa anoo qabeenya keeti yoo qabeenya isumaayyuu immoo waan dabarfatutti amannee bara yootuma garee deeggarsu qabaatte gareen sun hin dabarfata animmoo si wajjin hin jiraadhaa bara yoo lubbuun nu jiraate bara bornatti haajomta bursitti haajoma bara si malee naam hin bareedu man si malee toluu hin danda'u si malee wayyaa'uu hin danda'u si malee namoomuu qophaa harki qophaa waliin dha'u bara kanaaf ansi bara dhiyeenyaa kana waggaa 4 asii waan durii hin qabne haala addaa tokko fidan inni kuni badhaadhina jedhee isa kana achi balfee achi dhiiba inni kuni adda bilisummaa Oromoo deeggaree adda maal kaafaa'u waa oodanuu isaa jira miti gaawwanti oo jedhamu kun ani durii kan walaloodhaan dur dhagaye tokko moggaasaa danatee kana afaan mimmi oo bakka kaayyoo hundaa barreessee qubee oo funyoon nu sakaalee nu hidhee gaadii oo
tolfataa gorfataa ummata doodi'oo. Oon kun akkamittiin innoo oo yeroo jedhame ani sana waadhaa Oromoo yeroo siin jedhan ati sin waadhaa bara bakka reetuun qabdu. Yoo siin jechuu baatanis immoo maqaa keetiin akkuma maqaa keetiin si waamu yeroo waa jedhaa jirtu sana ofii ana kabaja abbaa keetiitti inni itti dhabdu kana hundarrayyuu immoo biyyaa godaanootu nu fida. Amma gaa biyya ambaa eegalee waggaan kan kee meeqamee herragadhu wagga elaa keessatti obboleettawwan koo obboleettii baay'ee jidduudhaan dhaladhee akkuma sana natti dhagahama roorroon kee roorroo kooti inni arabni diinqa keessaa si ergattu na guba na ciincessa ati siina jibbaa jirtullee abbaan barbaade sitti akka barbaade godhachuu siina ayyamu sammuu nan ayyamu ati waan barbaade na godh ati waan barbaade na jib akka barbaadetti na balfi cabni kee garuu caba kooti roorroon kee garuu roorroo kooti inni arabni achi si ergattu inni abbaa manaa wallaalaan fuudhee akka malleessi godhu anaa astaa'e asitti na dhukkuba maaliif jennaan obboleettii kootti godhaa jiran akkuma obboleettii dhiiraa irratti godhamu sana obboleettii koo irratti godhamaa jire jechuutu iyyuu roorroo kee hin dadhabe roorroo kee ammayyuu hin danda'u gara fuulduraattuu hin danda'u kanaaf hiree miti jireenyatti biyya arabaa jiraataa jirtu kun qoodaa miti hajijjiiramnu ijoollee inna Allah laa yughayyiru maa biqawmin hamma nu jijjiiramnutti munurraa jijjiiramaan jiru nutu jijjiiramuu didee ammallee gabaa wallaalumaa keessa dhaabannee hojii manee namni tokko nutti kennu haasofta yeroo kan kee itti fixxa nama tokko gadi ba'ee abbaa kuna jala arrabsa deebii abbaa kootii deebisuudhaaf guyyaa kudha afur guutuu hojii fixaa jirta kan silaa waa meeqa hojjettu kan silaa waa meeqa bu'aa buufattu kan silaa waa ibaadaallee godhattu kan silaa rabbii kitaaba tokkollee buuftee gadi baatu ayi hawaasa wadha baajira ganda kanaatiif wadha baajira jettee gabbaatee hojii nama meeqatti hojii uumte yaa nama waa jettu arrabnu fi qabbana keessa olteetii abbaa dukkana keessa oolchiti walitti qabdee ijoolleen ati jimmaaf jecha arsiidhaan waa jetta arsiin hamba jette duris akkanatti camne immoo seenaa utuu silaa seenaa beekte waa tokko walitti dubbattu silaa obboleettii koo jettee maxxanfatteeti wallahi roorroon kee roorroo kooti jetteeti ba'aan kee ba'aa kooti anatu sirratti dhiise jenna kophaa jeen qabdee anatu barnootatti siin kaasinee biyya har'a wallaalummaatti haftee biyya abbaa dhayxee ergamtuu arabaa diinqa keessatti abbaan barbaade ergaasii ergatee kan silaa ilmoo kee guddiftu ilmaan arabaa guddisuudhaan mudattee silaa siin jira isa sanatu silaa si guba silaa amma wallaalummaan biyya keessaa nama baasee jennaani ani na wallagga achi rafu isa wallagga achi rafiiti dhabu rakkoo keessa jiru bari yoo raftee bulte bar namummaan kan keetu hidhuudha bar yoo hirribni akkuma ciiseensi qabe kan si iyyaadin eessana jalaa jirtaa jechuun sirkaa yoo bade of barbaadachuu qabda bar maaliif jennaan fafaa bar kun uumama immoo wantan siin jedhaa jiru kun uumama beekan walii aduuduun uumama bar abbaan manaa keetii haadha manummaadhaaf suma kana qaba ilmoon kee haadhummaadhaaf suma kana eeggataa jira waan ta'eef kabajaa ofirratti walirrattis hidda keenya irratti lafa keenya irrattis lafee keenya irrattis mataadhuma keenya keessatti kabajaa hakkaayyeennu jechuun isinii dhaama yoon hamma waanayyuu wanaatti dogoggore dhiifama naa gootu yoon immoo dhuguma haasa'e rabbiirraa yoon immoo dogoggorarraa haasa'e immoo anaa fi sheexaanarraa wabillahi tawfiiq dhiifama naa godhaa naaf kolchaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.